Yooya. Amale yooya. Egaan Boranni maqaa Liiban jedhu moggaasee fi kan jirom Itoophiyaadhaan alatti ilma Abbaa Gadaa jedhameetiin hawaasa biratti leellifamuudhaan pireezidaantii Afrikaa kan biraadha jedhameetiin beekama. Mootummaan Ameerikaadhaan iddoo addaa kennee fi simateetiin jiram. Daawwannaa hojii seena qabeessa ta'eefim gara US yoo imala xiyyaara kireeffatan kan gatii qaaliiti jedhame qeeqi isaan irratti ka'eetiin jiram. Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota doftoota Qadaaddii miidiyaa turtii yeroo muraasaatiin booda walitti deebinee jirra. Qadaaddii shoon dhimmoota keessootiin addaan citee ture guyyaa irraa kutaa ja'affaadhaan walitti deebineetiin jirra. Guyyaa irraas kan waliin ilaallu dhimma Boranni maqaa moggaasee fi jirom pireezidaantii Keenyaa Wiiliyaam Ruutoo waliin wal qabatam. Seenaa isaanii irratti waan qindeeffanne qabna haga xumuraatti nu faana turam. Kan Oromiyaan alattim Boranni maqaa Liiban jedhu moggaasee fi kan jirom ilma Abbaa Gadaa jedhamuunis miidiyaalee hawaasaa irratti pireezidaantiin Afrikaa jalqaba leellifame Wiiliyaam Ruutoo jedhama. Amma egaan waltajjii gurguddoo addunyaa irratti hirmaachuu irratti kan argamu keessumatti dhiyeenya kanam mootummaan Ameerikaadhaan iddoo addaa kennee fi simateetiin jiram. Marree nutis qophii nama jabaa kanarratti qindeeffanne qabna. Qadaaddii showtti nu faana turan isiniin jedham. Bultiin nagaa. Nageenin badaada. Egaan dhiyeenya kanattis bulchiinsi Baayiden waamicha kabaja olaanaa Afrikaa isa jalqabaa gochuudhaan Wiiliyaam Ruutoo simatee jiram. Bulchiinsi pireezidaantii Joo Baayiden yeroo duraatiif waamicha kabaja olaanaa state visit jedhamuun beekamu biyya Afrikaaf yoo qopheessu hiree kana kan argatte ammoo biyya Keenyaa yoo taatu nami Oromoon ilma Abbaa Gadaa jechuun Itoophiyaan alatti leellisu kunis Keenyaa bakka bu'uudhaan daawwannacha taasisanii jirani. Pireezidaantummaatti filatamuudhaan duratti tiyaana pireezidaantii Keenyaa kan turan Wiiliyaam Ruutoo filannoo Keenyaa keessatti taasifameen bara 2020 keessa irra aanuudhaan pireezidaantii Keenyaa ta'uun filatamani. Komishiniin filannoo Keenyaa akka beeksisettis Ruutoon morkataa isaanii ijoom Raaliyaa Odingaa sagalee xiqqaan injifachuun kan filataman yoo ta'u waggoottan kurnan darbanitti pireezidaantii Keenyaa ta'uun kan tajaajilaa turan Uhuru Keenyaataan filannoo kanarratti itti aanaa isaanii dhiisaniitiin Odingaaf sagalee akka kennan ni yaadatama. Ta'utii garuu egaan waa'ee Wiiliyaam Ruutoo garuu maal beekna? Nami biyya baha Afrikaa bulchuuf kun eenyudha? Bal'ina isaa kan simbiraan geenyu ta'a. Dalalukkuu ijoollummaa isaanii irraa kan ittiin guddatan yoo ta'u jalqaba miila qullaa mana barnootaa akka seenan dubbatu. Yeroo jalqabaatiif kophee kan keewwatan umurii isaanii waggaa 15tti yoo ta'u akkasumas qarqara daandii Rift Valley keessatti lukkuu ocholoonii gurguraatiin turani. Filannoo keessatti akka nama hiyyeessaaf dhaabbatutti of ibsuun isaanii kan nama ajaa'ibu hin ta'u jechuun namoonni isaan ibsuuni. Ruutoon filannicha keessatti dhaadannoo keenya Kwanzaa dursi keenyaaf jechuun guddina dinagdee fiduuf waadaa seenani. Dargaggoota Keenyaa umuriin isaanii waggaa 18 fi 34 jidduutti argamuu fi hojii hin qabne persentaa 40 ta'aniif carraa hojiin uuma jechuunis duula geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Ruutoon bara 1992 siyaasa kan seene yoo ta'u yeroo sanattis pireezidaantii Keenyaa kan turan Daani'eel Araap Mooyi irraa gorsa akka argatantu himama. Ga'eessi ganna 55 nama dubbii beeku akka ta'e himamaafi. Sababii kanaatiinis hiriira deeggarsaa irratti namoota hedduutu ba'aa ture. Gaaffilee miidiyaaleetiif haalli deebiitti kennuunis nama dubbii kan beeku ta'uu isa mirkaneessisee jira. Yeroo baay'eedhaafis hiriyyaa koo jechuun dubbachuu jaallata.
Kunis uummata filatu waliin walitti dhufeenya gaarii uummachuuf qalbii qeeqxotaa hawwachuuf isa gargaareetiin jira. Ministeerummaa barnootaa dabalateetiin aangoowwan ministeerummaa adda addaa irras tureera. Erga bara 2013 asii ammoo itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaan tajaajilee jira. Filannoo bara 2007 namoonni 1,200 ol irratti du'anii fi lammiileen Keeniyaa hedduu hin daganne irrattis hirmaatee ture. Ergasii Keeniyaa waliin yakka namoomaa raawwatameetiin himannaan mana murtii yakka idil addunyaa irratti banamee ture. Egaan ga'eessi waggaa 55 Wiiliyaam Ruutoon saayinsii fi biqiltuu beelladaatiin digirii sadaffaa akkasumas digirii jalqabaa yuunivarsiitii Naayiroobii irraa argataniiru. Ruutoon paartii miseensa Keeniyaa Kiwaanzaa ta'e paartii Yuunaayitid Aliyaans bakka bu'uudhaan pireezidaantummaadhaaf dorgomeetiin injifatee jira. Hoogganaa garee Youth for Kenya ta'anii maqaa gaarii hin qaban turani. Milkaa'inoota isaa keessaa kanneen ijoon ammoo ministeera qonnaa wayita turetti waajjira isaatti hunda caalaa kan irraa eegamu raawwachuudhaan beekamtii argachuu nama danda'anidha. Heera mootummaa haaraa bara 2010 baheen itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Waggoota 10f bakka bu'aa naannoo Eldooreetii ta'uudhaan miseensa paarlaamaa turanis. Siyaasa Keeniyaa keessatti sabni ga'ee olaanaa qaba. Ruutoon baay'ina sadaffaa kan ta'an saba Kaalaanjii irraa kan dhufan yoo ta'u, Kaalaanjii irraa pireezidaantii tokko qofatu haga ammaatti isaanis kan biyyattii bara dheeraaf bulchan Araafooyi turaniim. Ruutoon I have enlisted our assets. We have huge, tremendous renewable energy resources. We are the youngest population. We are the continent of the future. All we want is that we want a new discussion where we are part of the discussion. We are saying we do not want anymore to be the continent that we are asking for help, we are asking for aid. We want to have a different conversation. We want to have a conversation of equals. We want to bring our assets. We have assets as a continent, and we want these assets to count for something. Gara lixaa fi naannolee baadiyaa biyyattii keessatti maqaa isaatiin lafa bal'aatu jira. Gama indaastirii keessummeessuutiinis investimentii gaggeessaa jiru. Ruutoon malaammaltummaa mootummaa waliinis maqaan isaa irra deddeebiin ni ka'a. Kanaan wal qabatees madda qabeenyaa isaa irratti gaaffeen kan ka'u yoo ta'u, bara 2013 murtee mana murtii olaanaa biyyattiitiin lafa qonnaa hektaara 40 akka deebisutu itti murtaa'ee ture. Qonnaan bulaa hokkara filannoo bara 2007 booda lafa irraa fudhateefis beenyaa akka kaffalu itti murtaa'ee jira. Egaan pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon waamicha pireezidaant Baayiden taasisaniif hordofuudhaan gara Ameerikaatti imalee jira. Pireezidaant Ruutoon yaa'ii waloo koongireesii Ameerikaa irrattis haasaa akka godhan ni eegama. Mootummaan Keeniyaa imala Ruutoo ilaalchisuudhaan ibsa baasee keessatti kaanfii seena qabeessa jechuun hariiroo biyyoota lamaanii waggoota 60 ture gara sadarkaa olaanaatti kan seeqsu ta'uu ibse. Erga bara 2018 biyyoonni lameen hariiroo isaanii gara sadarkaa walta'iinsa tarsiimo'aatti ol guddisuus beeksisee jira. Affeerraan pireezidaant Baayiden Ruutoof dhiyeessaniif daawwannaan isaanii kun hariiroo biyyoota lameenii cimsuun alatti Keeniyaan naannoo baha Afrikaatti michuu amanamtuu US ta'uu ishee agarsiisa jedha ibsi imala Ruutoo irratti kennamee jiru. Malli isaanii bulchiinsa dimokiraasii fi dinagdee walta'iinsa eegumsa nageenya daldalaa fi investimentii walta'iinsa teeknooloojii dijitaalawaa irratti akka xiyyeeffatus ibsee jira. Ruutoon turtii isaanii guyyaa lammaffaa qabateen hawaasa Keeniyaa achi jiraatu akkasumas dhaabbilee garaagaraa waliin dubbachaa jiraachuu fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaarratti maxxansanii jirani. Egaan Keeniyaa jechuun biizinasa jechuudha. Dhaabbileen daldalaa idil addunyaa hariiroo Keeniyaa US waggoota 60 jabeessuuf waamichan isiniif godhaas jedhani. Bu'uura dimokiraasii irratti ijaaramuuf bilisummaan jiraachuu ibsuun dhaabbileen Keeniyaa dhufan akka hin kasaarre ibsani.
Keeniyaan baha Afrikaa keessatti tasgabbii qabaachuun hojii daldalaa filatamaa kan dhufte taatus biyya liqaan Chaayinaa itti cimaatiin jirtudha. Reuters sababoota ijoo US daawwannaa kabaja olaanaa Keeniyaaf qopheessiteef keessa ijoon dhiibbaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabaachaa jirtu dura dhaabbachuudhaafis jedha. Ibsa waloom Ruutoo fi Baayiden ni kennu jedhamee eegamu keessatti yookaan ammoo marii isaanii keessatti liqaa dhiisuu fi yookaan yeroo boqonnaa kennuufiin wantoota ni ta'u jedhaman ijoo keessaa akka ta'es gabaasee jira. Egaan Keeniyaanis Heetiitti poolisii erguudhaaf murteessiteetti. Dhimma Heetii, Yuukireenii fi Sudaan irratti mariin akka godhamus ni eegama. Baayiden maaliif akka Keeniyaa filataman irratti yeroo gaazexeessitoonni garagaraa xiinxala kennanii mana maree nageenya biyyaalessaa US'tti daayirektara dhimmoota Afrikaa kan ta'an Francis Brown yaada VOA'dhaaf kennaniin sababoota Keeniyaan filannoo bulchiinsa Baayiden taateefis ibsanii jirani. Inni duraas hariiroon Keeniyaa US dhimmoota qaxanaa irratti xiyyeeffachuurraa gara dhimmoota idil addunyaatti guddatee jira. Wantoota jijjiiraman qilleensa irratti liqaa biyyoota guddachaa jiraniif kennamuufi nageenya irratti hojjannuuf nu barbaachisu jedhani. Inni kan biraan biyyoonni lameenuu diimokiraatawoo ta'uu fi hariiroo uummattoota lamaanii gidduu jiru ta'uu dubbatani. Keeniyaan gara Heetii poolisii erguu ejjennoo qabatteetti. US kana gammachuu qabaachuu kan himan qondaalli kun Keeniyaa ergama nageenya idil addunyaa keessatti hirmaachuuf ol kaasuu ishee faaraan ni simannaas jedhani. US hojii nageenya Heetiif $3 miliyoona 300 ramaddee hojjechaa kan jirtu yoo ta'u US kun waan guddaa ta'uu himti. Sochii Alshabaabii fi haala nageenyaa Somaaliyaan wal qabatees Keeniyaan US'if barbaachiftuu ta'uu Francis Brown dubbatee jira. Dhimma Somaaliyaa irrattis US'if Keeniyaan yeroo dheeraadhaaf waliin hojjechaa jiru. Dhimma nageenyaa ilaalchisuudhaan dhimma Somaaliyaatiin olittuu wanti ifa godhamu ni jiraatama jedhamee jira. Egaan walumaa galatti Keeniyaan biyyoota baha Afrikaa keessaa dinagdee fi teeknooloojiin jabduu ta'uudhaan tarsiimoo US naannoo kanatti adeemsiftuuf mijattuu ta'uu dubbatanii jiru. Egaan Pireezidaanti Ruutoon daawwannaa hojii seena qabeessa ta'eef gara US yoo imalan kanatti imala xiyyaara kireeffatan kan gatii qaaliiti jedhamee qeeqi isaan irratti ka'eetiin jira. Mootummaan biyyattii ammoo gatiin xiyyaaraa jiilli Ruutoo gara US ittiin imalan bu'aa isaan argamsiisaniin yoo wal biratti qabamu lafaaf samiidha jedhee qeeqa busheessee jira. Dubbi himaan mootummaa Isaac Mauraan yaada BBC'f kenneen bu'aan daawwannaa kanarraa argamu harka miliyoona hedduun baasii kana ni caala jedhe. Miidiyaan biyyattii KTN xiyyaarri qananii jila pireezidaantii Ruutoof kireeffame $1 miliyoona 1.5 ta'uu gabaasee jira. Ruutoon waggoota 16 booda waamicha kabajaa mootummaa US bulchaa biyya Afrikaa tokkoof goote kanarratti hirmaachuudhaaf xiyyaara pireezidaantii dur ittiin imalan Harambee waan jedhamu dhiisuudhaan kaampaanii Royal Jet jedhamu kan teessoon isaa Dubai ta'erraa xiyyaara qananii kireeffameen imalanii. Embaasiin US Keeniyaatti argamu gatii kiraa xiyyaara kanaa akka hin baasne beeksiseera. Pireezidaanti Ruutoon haadha warraa isaanii dabalatee namoota biroo 30 ta'an waliin wiixata darbe Atlaantaa Joorjiyaa qubataniiru. Kamisa boruu Baayiden waliin White House keessattis ni mari'atu jedhamee affeerraan irbaataas kan godhamuuf ta'a. Tolegaan kabajamtoota hordoftoota keenya nama jabaa gaanfa Afrikaa kan Oromoon Boranam Abbaa Gadaa jedhee leellisuu Wiiliyaam Ruutoo Saamo'im dhimma isaa irratti qophiin nuti qindeeffannee kana gammaatti daawwachaatiin turtan ture. Qophicha qopheessee kan sanbaraangee ana eebbisaa takkaalenyiiti maddeen suuraatii fi maddeen odeeffannoo keenyaa kan ta'an guddaa galatoomsannaa kanneen amma maatii qadaaddii miidiyaa osoon ta'in jirtan subscribe gochuudhaan maatii nuti ta'a nuti dabalama qophiilee nuti isin biraan geenyu daawwadhaatti bohaara akkuma kana irraa baradhaa suniin jenna gama kootiin nagaan tura qophii qadaaddishoo.